السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام ما روحي فيها روم ما هندي قخيا الدم باسو هنجروت هي دقهي سيفريدا أتين كيوتا. الشمار كيف نجر جرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كيف نجر جرتو رتو تافي كبجمتو تماتي ميديا دلت ترجمتن وندي كيسن جرتو نجا كبدو. Baga jiraatanis niin jedha uummata qaqqaalii fi uummata gaggaarii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu kan biyya keessaaf biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nagaaf raamanni rabbii si waliin haa jiraatu isiniin jedha uummata qaalii uummata gaarii jirtu nagaa qabdu baga jiraattanii jireenyi keessan badhaadha kan nyaattan dhadhaadha. Har'aa eeyyama rabbii guddaatiin jalqaba irratti galanni rabbiif haa ta'u kunoo nagaa walitti deebinee jirra isiniin jechuu barbaada. Gara maatii miidiyaatti kunoo walitti dhufnee jirra. Gaazexeessituun keessan asirraa baddee turte. Yaa'anii baay'ee mul'attu gara biraatiinis baay'ee mul'attu babbaddee jirti. Alaa kullee du'aa illee naaf kadhaa isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Akka rabbiin amrii jabaattee mara naa laaffisee hojii dhaabbataa akkan hojjedhu chaayinaala koo irratti. Rabbiin naaf kadhaa isiniin jedha uummata kiyya kaayyoo fi karoorri kiyya bal'aadha guddaadha dheeraadha. Garuu akkatti karoorfadheef akkatti yaadee akka ka'umsa kootiitti hojjechaa hin jiru. Inshaallah wayyama rabbii ta'ee galma kiyya nin ga'a jedhee abdii qaba abdiin muradhu. Kanaafuu jennaan kadhannaa keessaniin na bira dhaabbadhaa isiniin jedha uummata kiyyaa. Chaanaala gaggateen jira jechuudha dhugaa dubbachuuf hojjechaa hin jiru. Baay'ee tokkon harkatti dadhabanii jiru alhamdulillah alaa kulli haal. Ani jiraannaa wanti hunduu ni qaqqaba abdiin hin qaba. Yoo irraa fagaadhe yoo abdiin hin qaba akkan irratti hojjedhu isiniin jechuu barbaada. Kanattaan sun warroonni maatii miidiyaadhaaf maatii hin taane maatii miidiyaa jettanii yoo katabdan haaluma salphaadhaan argachuu dandeessu yoo koomentii naa keessan. Ani isiniif deebisuuf qophiidha isiniin jedha warroonni afaan kiyyaadhaan dhageessan yoo akkas gootan galatoomaa isiniin jechaa. Akkasumas warroonni maatii miidiyaadhaaf maatii taatanii jirtan immoo galataaf kabaja guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun barbaada galatoomaa ulfaadha. Ammallee hanqina kiyyaaf koomentii jalatti naaf ka'aa isiniin jechuun barbaada waan sirreeffadhullee naaf ka'aa sababiin isaa erga gara miidiyaa dhufee ammallee garuma fireeshiitti waamama jechuudha reefu waggaa tokko kanaaf nama ofirraa afee miti gorsa na barbaachisaa yaadaa fi qeeqallee na barbaachisaa kanaafuu koomentiin kiyya banaadhaa koomentii naaf ka'aa kana hundaaf isiniin jechuun barbaada. Qeeqaa fi jajjabinaaf illee koomentiin na barbaachisa isiniin jechuun barbaada. Kana yoo gootan galatooma. Har'a maal qabattee dhufte yoo jettanii wantan qabadhee dhufe waa'ee obboleettii keenyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen dhalli harabaa harkatti lubbuun ishee darbe amma maallaqa guddaa gaafatamtee jirti jechuudha obboleettiin keenya. Rabbiin inshaallah ishee baasu namni kamiyyuu akkatti ba'u beeka malee akkatti galu namni beeku hin jiru jechuudha. Garuu sagantaa mucayyoo kanaa irratti namoota baay'eetu hojjetaa jiru jechuudha. Akkasuma warroonni mata duree isheetiin hojjetaa jirtan galatooma ulfaadha. Obboleettii keenya illee rabbiin inshaallah yeroo gabaabaa keessatti si'a baasuu lubbuu ishee hambisu jechuun kadhannaa keenya haa ta'u isiniin jedha du'aayii godhaa fi viidiyoo illee sheer godhaa namoota jalaa isiniin jechuun barbaada. Rabbi wallaahi yeroo gabaabaa keessatti si'a baasu. Kan biyya keenyaa kun rakkoon lakkuudhuma taate jechuudha. Yaa'anii biyya keessas rakkoon dhabame osoo hin taane kun immoo dhugaa dubbachuuf nama qaafachiisa jechuudha. Yaa'anii maallaqaan yeroo lubbuun namaa jijjiiramee kaana du'u jedha. Kan gargaaruu dadhabe yoo callise maaluu qaba? Kanan kan gaaffii natti ta'u jechuudha. Ani gargaaruu yoo hin dandeenye nan callisa jechuudha. Viidiyoo immoo yoon argu sheerii godha jechuudha. Wanta maallaqa nan baasisne.
namni giddaajii namarra kaa'ee hin jiru jechuudha. Waan kana nama rabbii jedhetu gargaaraa jira, kan qabu gargaaraa jira jechuudha. Kan gargaaraa jirus immoo ijoolleen gola namaa keessa jiranu malee abbaa qabeenyaatii miti jechuudha. Isiniif galee kanaafuu jennaan maalirraa dubbachuu dhufte yoo jettanii ani waa'ee seerraa nama hedduutu hojjetaa jira. Waa'ee seerraa dubbachuu osoo hin taane kan irraa dubbachuu dhufe waa'ee namicha mataa dhagaa sana jechuudha. Callisee ijoollee biyya arabaa harrabsa jechuudha. Sababa obboleettii keenya kanaatiin jechuudha. Gafuuni rabbumarraa namaaf kennama jechuudha. Isiniif galee wanti tokko karuma rabbiitiin namatti dhufa malee namni jaallatee waan hin taane tokko badii tokko ofirratti hin geggeessu. Isiniif galee kanaafuu namnichi kuni maaluma ijoollee shamarrarraa qaba. Yeroo darbee jechuudha. Yeroo haceen biyya lafaa kanarra jiru biyyoon itti salphatu. Haceen Oromoo biratti jechuudha meerkuriidha. Waa dubbachuuf jechuudha meerkurii guddaa dhabne nuti jechuudha. Hacee dhabuu jechuudha hacee tokkosaa nuuf meerkuriidha jechuudha. Oromoo miti Itoophiyaaf meerkurii ture nuti garuu nuuf qaaliidha akkuma inni jedhe jechuudha. Nama kana osoo inni hin du'in akka inni ajjeefamu kan itti muraa ture Joonii Maanyaati. Viidiyoon isaa ni jira jechuudha. Har'a immoo inni yoo jarri yoo jechuudha nama ajjeesuudhaaf lammii jaraa ajjeesuudhaaf qawwee bituudhaaf faannoo hidhachiisuudhaaf yoo maallaqa walitti sabsaabu garuu lubbuu obboleettii keenya biyya arabaa keessatti akka tasaa rakkoon isee mudate maallaqa namni walitti qabaafii jiru maalti isa galchime waan isa galchu qaba. Jarri yoo lubbuu namaa baasuudhaaf nama ajjeesuudhaaf maallaqa walitti funaanuu qawwee bitanii nama hidhachiisuudhaaf isiniif galee faannoo hidhachiisuudhaaf faannoo faayidaa hin qabne jechuudha. Faannoo manaa wajjin nama gubdu hidhachiisuudhaaf maallaqa walitti sassaabu jechuudha. Kanaaf jarriyyuu kana godhaa jiru Joonii Maanyaa maalti isa galche amma immoo kan obboleettii keenya kanaa jechuudha. Amantaallee ni ilaallatu gosallee ni ilaallatu isiniif galee ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigiree hin barbaachisu jechuudha. Lubbuu namaati waan ta'eef kan qabu kennee gargaaruu qaba kan hin qabne immoo viidiyoo sheer gochuu qaba kan inni dubbachuu danda'u irraa dubbachuu danda'a jechuudha. Isiniif galee akka kanattiin argeessan jechuudha dhugaa dubbachuu. Anama mucayyoo kana naannoo isheen keessatti dhalatteef yookaan gosa isheen irraa dhalatte wallaahi laazim hin beeku jechuudha. Dhugaa yoo isinitti hime hin beeku jechuudha. Isiniif galee akkuma kana waan isheen lammii Itoophiyaa taateef namni ishee gargaaraa jira malee waa'ee siyaasaa keessaa yookaan waa'ee amantaa keessaa hin qabu jechuudha. Akki mucaan kun gargaaramaa jirtu maallaqa warri walitti qabaa jirus ta'e yookaan warri viidiyoo irratti hojjetaa jirus ta'e kanaaf namichi kun jechuudha siyaasa keessa yeroo galu waa'ee siyaasaa irratti yeroo siyaasa keessa galu asii achi laaqa jechuudha. Iddoo tokkoon taa'u isiniif galee maal namni dhaabbata qabaachuu qabu maal namni dhaabbata hin qabne jechuudha. Numaa warra sooshaal miidiyaa kanarraa haala qilleensaa irratti hojjetu wayya jechuudha nama kanarraa jechuudha. Fakkeenyaaf kan hojii dhaabbataa hin qabaanne haala yeroo irratti yoon hojjedhe miidiyaadha rakkoo hin qabu jechuudha. Inni garuu osoo nuti miidiyaatti hin dhufini waggaa meeqa miidiyaa kanarratti viidiyoo isaanii argina waanuma faayidaa qabu hin agarran jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Waanuma nama gammachiisu guyyaa tokko argee dhagaye hin beeku jechuudha namicha kana jala. Alii gosaa walitti nu naqa, alii siyaasaa walitti nu naqa, alii amantaadhaan walitti nu naqa, abboo rabbi nu keessaa kaasu dhugaan isiniin jedha nama kanan jechuudha. Maal ebboo a'uuzu billaahi mina sheexaanirra jedhe. Barana jechuudha. Hacee nu jalaa galaafatee ka'e Finfinneetti al tokko dhugaa nuti Oromoon kuni yaa garuu dhiifanaaf godhaa Oromoo kiyyaa. Yaani waan hacee jaalladhuuf jechuudha. Malee lubbuun nama kamiyyuu akka ba'u hin hawwulle hin fedhulle jechuudha. Garuu nuti Oromoon jechuudha akkasittiin namni kun jechuudha garuu haceen duuti isaa rabbumarraa ta'e isiniif galee harka namaa ta'us qaluma isaatu godhe nuti akka nu waan isaa dubbannuuf iyyuu harka namaatti rabbiin sababa godhe malee isiniif galee garuu jechuudha namni kun haceen akka inni duutti faradee ka'ee ergaa haceen du'e waggaa sadaffaa isaatti biyya galee biyya keessa nagaa jiraata Jafurii ol natti fakkaata Jafurmoo jalama biyya keessa jiraate nagaa isaa gale jechuudha isiniif galee kun Finfinnee keessa kan inni jiraataa ture jechuudha. Gosa isaa keessa, gosa hacee keessa jiraataa ture. Al tokko numatu nama of tuffachiisa jechuudha. Amma immoo mucayyoon kun gosa Oromoo illee miti kan inni tuffatu kan inni qeequ Oromoodha. Mucayyoon kun gosa keenya illee taate hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuu kan isheen taate. Waanuma feete iyyuu taatu lammii Itoophiyaati. Isiniin galee garuu maalti isa galchee jennaan sababa seetiin dhufee ijoollee biyya arabaa tuqa. Maal isa dagale? Maaliif haftii maaliif maallaqni kun walitti qabamaa fi yookaan immoo inaaffii jechuudha natti fakkaata.
yaa inni iyyuu jarri iyyuu jechuudha isa qofaa miti isaaf fakkaattonni akkasa wanta faayidaan qabneef amantaa walitti naquuf maallaqa meeqa walitti funaanaa oolu. Gosa walitti buusuuf maallaqa meeqa walitti funaanaa oolu. Namni jararraa hin beekutti fakkaata. Namni hunduuni beeka tuffateetuma bira darba malee. Garuu wanti jarri hojjechaa jiran akkuma nuti har'a dhufnee dudduuba isaatii dhufnee argine bor kan dudduuba keenyaa dhufullee seenaadhaaf ni ta'aa fi ni arga jechuudha. Kanaaf wantoota gaggaariillee haa hojjennu isiniin jechuun barbaada. Namicha mataa dhagaa kana ilaaltaniillee viidiyoo isaallee oliin kaasinaa fi dhugaan isinitti himaa jechuudha. Mataa nama dhukkubsa. Maaliifini Alii Oromoo fakkaata yoo siyaasa keessa galu. Arii Tigiree fakkaata yoo siyaasa keessa galu. Arii Amaaraa fakkaata yoo siyaasa keessa galu. Maalumaaf wal nu nyaachisaadha ani gaaffii kanatti ta'e. Bara akkoo biyya keessatti namni bara durii jechuudha. Walumaan jiraachaa ture miti namni kun yoo wal ajjeesellee akka yeroo kanaati miti bara. Garuu nuti sooshaal miidiyaatu nutti fayyadamaa malee sooshaal miidiyaa fayyadamaa hin jiru. Nuti ijoolleen Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa sooshaal miidiyaa fayyadamaa hin jiru. Ifamanaaf godha dhugaan isinitti hima. Yaani simminti keessa galeellee haasawuu kootiif na uffolchaa isiniin jecha baay'ee tokko nama aarsaa nama qaanfachiisa obboleettii keenya rabbiin isii haa baasu. Kan qabu gargaaree kan dhabus yoo viidiyoo ishee sheer godhe rakkoo hin qabu. Yaani dirqii namni namarra kaa'ee hin jiru jechuudha. Darbees immoo wanti kun siyaasaa miti yookaanis waa'ee amantaatii miti. Lola keessa hin jirtu mucayyoon kun jechuudha. Sababiin isaa lubbuu ishee baraaruudha wanna ta'eef lubbuu baraaruudha. Wanna ta'eefu kan qabu lubbuu ishee baraaruu qaba. Kan hin qabnes immoo rabbiin kadhachuufii qaba malee maal nama galchee jennaan ol ba'ee obboleettii keenya arrabsa. Erebbo rabbi isaa qajeelchu yoo qajeelchu deemoo dhugaa dubbachuuf nu keessaa kaasu maal gaarii meeqa du'aa jira bara. Gaarii meeqa qaniitti dhabnee oolaa jirra maan. Nama wal nyaachisu dhabuun namatti hin ulfaatu jechuudha yoo nu keessaa ka'e an akka kiyyatti biyyatu tasgabbaa jedheetii yaadan dhugaan siniin jedha bara. Maaliif namni biyyaaf faayidaa qabu iyyuu meeqatu du'ee oolaa jira har'a biyya keenya keessatti. Akkasii siniin jedha galatooma ulfaadhaa yoo dogoggora jiruuf dhiifama siniin jedha. Islaamummaa ruuhiitiyaa Oromummaa handiigahiyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. Dhagahii dhagahii dhagahuun siif bareeda atiin kun yoo taate.